Eenyu abbaa ishiitu na da'u. Ani uumas sodaadhu si ijoollees akkas jedhee sammuu kiyyatti si yaadu waan ani itti godhu tokkos na yaada. Abbaan koo abbaa mala gaarii qabu ture hayyuu biyyaa ture. Akkamitti akka ijoollee ofii guddifatu bareechee beeka. Maalirraa akka buutu sammuu kiyyatu beeka. Miila lamaan ani dhaabbadheera. Nabsee isaanii amaaru haadhaaf abbaan koo na biran jiran. Lachuu boqotaniiran biyyuma ormaa taa'etan nabe. Nama 7 ol biyyuma ormaa taa'etan nabe. Seenaan waan xiqqishuudhaan asii achi kaattee wii jettee isin jala kaatteettanii yoo eegdani never. Nama 7 awwaalee sammuu koo gadi qabadheetan taa'ee jira jechuudha. Seenaa namaan beektan. Viidiyoo irratti waan hojjetame saniif waan maaliif hojjetame? Maalinni mucaan kun eenyuun maalinni hojii isaa jettaniitu ilaaluudha yaanni. Ishiin nama akkasii turte ejjatti na argite luka qabduu turte ati. Nama guddate tokko sareen duuba deemtee buufuuf jechuun amaluma. Yaani jite haasawuun barbaadu gini. Ati istiriimaatikatti baastee hin dubbatini. Ati waan isaan caaltee argamtee fi si duuba deemanii hundi bitaa hau jedhani. Wanuma ganni Hoseen barbaade. Waanuma na aarsaniif hibe. No, ati mul'atiin si jammar deebitee dilee naasa'el. Abbaa fe'e haa bosotu, abbaa fe'e haa dhiisu. Kanaaf jecha sammuu keetti lafa hin canannaqini ati of ta'itoo deemi. Of ta'ii deemi sammuu keetti irratti dhaabbadhu. Of ta'ii deemi malee nama taate hin deemin. Abbaa fe'e waa fe'e jedhee haa bosotu. Kun immoo iyyuu ati waan badaa kan hojjette tokko hin qabu. Si kadhatee wanta ofii keetii hin barbaanne tokko hin barbaadu sun immoo mirga guutuu qabda. Mirga kan nu kennu immoo Mallas Zeenaawwiidha. Talaasanii nan baha amma. Ganni bagana gaan nufti nooris hin jenne kana waan ta'eefu. Mirgaa fi dirqama guutuu qabda fataa jedhi mana banii fayyaa keessanii galata waaqayyoo ganni bagana gaan nufti galata waaqayyoo noori bagana gaan nufti jite ganni zeeroo rakaasa deem mana banii dhufe ganni irraati maal jetta ajandaa kanarratti jenneen ganni irraa ajandaa sodaachisaa jira taananii fi deeddoo jireenya isaa fi silkii isaa borganama poolisiidhaan qabne gara seeraa isa dhiyeessina. No, this is how they live on the Gurachu of Maluga Sodach again. He was in Jamarda. No, Jala, I'm not got a butcher of Tana video. I are Gerani. Video chun why he you Martin will capsi Sani Manaman. Yeah, that was a Gandhi Gaps and Bridge Rubber no matter but I'll be me who know that's me who and I do to Laura. A shower. Man say Facebook irratti hin arge viidiyocha isuma dhugaa dubbachuudhaaf taananii wallahi seenuma moo yereen kazaan hin dhaggeeffadhe. Ganni yaa viidiyoo ndeet inda takaddaa lingarish. Asofne kechan nima xumuramuu didee TikTok nama qixxeetti maal fiddiidhaa dhufe. Confidence የለም በሙሉ ኮንፊደንስ ነው እዚህ ላይ የተወጣው ማለት ነው። ሲወጣ እኔም ታውቂኛለሽ ልከኛ ነኝ። ከዛም ኮንፊደንስ ይደን የሮድበት ኮንፊደንስ ይደን ደብise ነመዳልቱ ጀቺ ጀዱሱኒ nama tokko abdii kutachiisuudha kan akka si jibbee si dhiisu jecha jettun tokko hin jiru. Nama daaltuu jechi jedhu suni jecha san irraa kan ka'e. Jecha hammeenya yaadeetii miti jecha sanoona jedhu. Baay'ee nama daaltuun waa baay'eetti kamuu danda'a ko. Okay. Ati yeessa naan jettee maalidha naan jettee dhiira nama daala'u kan dammoo dhiira filannoo kootii miti. Isa jedhu san jechuu barbaade tanani malee ani hiyyummaadhaan nama madaale hiyyummaadhaanis nama godhe hiyyummaadhaanis nama sammuu koo keessatti hin bulchu. Hiyyummaani maqaa abbaa miti hojjennaan hin jijjiirama. Nama daaltuun immoo waa baay'eedhaan fakkeenya seenaanii dhiira haalli ishiin itti barbaaddu fuularraa ta'uu danda'a qaama isaa guutuurraa ta'uu danda'a. Amalarraa ta'uu danda'a. Kootami takkashee viidiyoo kana dhaggeeffadhaati isinis yaada qabdanii arrabsoo tokko malee yaada keessanii ifaaf bilisaanii komentii irratti ibsadha. Anis yaada koo fi wanta natti dhaga'ame tokkoon komentii kennuu barbaadee dhufee dhaggeeffadhaame.
እንግሊዝኛ ፍሉዌንት ካልሆኑ መናገር ግዴታ አይደለም። በየቦታው የጦርም የሚኒስትሮችም በየቦታው ሲሄዱ የማያውቁትን እንግሊዝኛ እየተንቀጡ ሲንተባተቡ ታያለህ። ዋይ በምትችለው ቋንቋ ተናገር፣ ትራንስሌተር ይዘህ ሂድ። ፑቲን እኮ በየቦታው የሚንተባተቡት ነገር አሁን እንትኑ ሲከተትከኝና መሳቂያ መሳለቂያ ነው ያደረጉንና አሁን ደግሞ ይሄንን ባለፈው ሳየው the government of Morocco for hosting in the beautiful amma kana dhaggeeffataniitu jecha kanarratti viidiyoo kanarratti akka Jawaar Mohammed jechaa jirutti geggeessitoonni biyyaa yookaan adde Adaanech Abeebee Ingiliffa wallaaluu isaanirraa kan ka'anii warra itti kolfanii fi itti qoosan nu godhanii jechaatti jiraniin animmoo waan tokko jechuun barbaadeen poolitikaadhaanii yaada garaagaraa qabaachuu dandeenya yaada keenya irratti hojii keenya irratti walii galuu dhiisuu dandeenya garuu karaa kanaanii wal tuquudhaafi yaaduun keenya mammaaksa Oromoo kormi guddaan qotee sirreessa jennaan alba'ee balleessee kan jedhu tokko akka yaadadhu na taasisa. Egaa biyyi laanguweejii baay'ee beekuudhaan yookaan afaan baay'ee haasa'uudhaan geggeeffamatu hin taane afaaniin utuu hin taane sammuudhaan biyyi kan geggeeffamu. Akkasumas warrumti nuti laanguweejii isaanii kana yookaan afaan isaanii kana akka gubbaatti ilaallee afaan kana beekuun jabina jennee yaadnu kuni akkana jedhun English is not the measure of intelligence jedhu. Afaan Ingiliffaas ta'e Amaariffi afaan kamiyyuu afaan nuti walii galteedha meeshaa walii galteedha malee dandeettiin namaa wanta ittiin madaalamu miti jechuudhaan yeroo baay'ee biyya keenya keessatti afaan Amaariffaa wallaaluudhaan Ingiliffa wallaaluudhaan wal cabsinaan keessumaa kan wal cabsinu immoo nuuma Oromootadhaani. Isa Oromoon barcuma ulfinaa abbaatu of jala kaa'aa jedhan sana nama yaadacha isaan hojii adda Adaanech Abeebee baay'ee gaarii isaa argaatti jirraani. Hojii ishee isa gaariidhaan jajjabaadhutu hin jedhiniini achas baanee garuu cabsuun yaaluuni beekumsa keenya dhoksee wallaalummaa keenya achas baasee mul'isaaniin. Ammas kana dhaggeeffadhaa viidiyootti ishee gabaabduu kaname. አማርኛ ራሱ መሆን ግዴታ አይደለም ባይዘው አማርኛም ካልሆነ ኢቭን ከዛም ዝቅ ብለን በኦሮምኛም በሌላ ማስተርጎም ትችላለህ ምንም በአኝዋ መናገር ቋንቋ ካልካልክ በአኝዋ በምትችለው በአኝዋ ቋንቋ ጉርባኒ ጃዋር መሐመድ ዱከታኤ walgahii geggeessaa jiru yookaan adda Adaanech Abeebee cabsuudhaaf yaalaa jiru kun akkana jedheeniin yoo Ingiliffa wallaallee afaan Amaariffaadhaan yoo Amaariffuma immoo wallaallee isarraayyuu gadi buuneedha isumarraayyuu gadi buunee afaan Amaariffaa afaan Oromiffaa fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun namtichumti Jawaar Mohammed wajjin taa'ee haasaa jiru kuni afaan Oromoo afaan Amaariffaadhaa gadi jedhee itti himaatti jira jechuudha. Garuu nuti akka nuti beennutti yookaan har'as boris an kanan jechuu barbaadu afaan kamiyyuu afaan kamii ol mitiiniin afaan eenyummaa keenyadhaani. Eenyummaan koo eenyummaa faranjii tokko gadi miti. Eenyummaan koo eenyummaa Amaaraa tokko gadi miti jenneeti amannee dandeenye fudhachuudhaa qabnan jedha. Har'as boris namootiin afaan Amaariffaas ta'e Oromiif Ingiliffi isinitti ulfaatu yoo jiraatani afaan sana yaaluu dadhabuu keessaniin isinitti kolfama malee afaan sana haasoftanii balleessuu keessaniin isinitti hin kolfamuuniin yoo yaaltan ni bartuun yoo yaaluu dadhabdan garuu hin bartaniin. Yeroo biyya kanaan yeroo jalqabaadhaaf dhufe gaafa namni taa'inaan jedhu ka'ee deemaa gaafa namni bishaannaan jedhu dhakaatti kennaa gaafa namni rafinaan jedhu an fiigee akka qananiisaa manarra fiigaamanii hamma ta'e walii galuu jalqabeeniin wanta sanaan wanti natti qaaneffamu tokko wanta qaaneffadhu tokko iyyuu hin jiru. Afaan Amaariffaa biyya keenya keessatti yeroo baay'ee gatii natti kolfamee fi haasa'uu hin barreen turen biyya kana garuu dhufee galata goddanyaa kootii fi afaan Amaariffaa baruu danda'eeraan walii galteedha. Afaanni meeshaatti walii galtudha malee wanta ittiin qaaneffattu mitiin. Jawaar Mohammed asirratti akka jedhetti warra itti kolfan warra itti qoosan nu taasisanii jedhe. Hojiin isaanii isa gaariidhaan garuu biyya sana amma ta'e geggeessaa jiru. Yeroon kana jedhu immoo hojiin hundinuu gaariidha balleessaan qabanii jechaatti jiru. Waan ittiin wal morminu baay'ee qabna garuu ishee akkas laanguweejii akkas wanta xixinnoo akkasii funaannee garuu ittiin wal cabsuu yaaluun
gannu deebisa nama alagaa wajjin teenyemmoo nama keenya hamachuun iyyuu immoo gannu deebisa siniin jechuu fedheeni guyyaa gaarii qabaadha nagaadhaan naaf oola.